abduu keessatti qabannaa kan jedhu waan ta'eef baay'ee kanarratti yeroo fudhachaa hin jiran jedhamaa jira jarri. Gama biraatiin warri immoo gara Gondariin achiin har'a sochiin hamma tokko jira jedhamee jira. Sochii kanaan amma kan yaadamaa jiru karaa gorgoraa godhanii karaa warrataa saniin warri jidduu jiran kana dura Dabaarqee kan qabatanii fi warri Waagimraa keessa jiranii isaan wal ta'uudhanii gadi dhufanii loltoota isaanii cimsanii warra naannoo sana jiru cimsanii warrataa qabatanii erga warrataa qabataniin booda gara Bahar Daaritti gadi tarkaanfachuudha jedhamee jira. Gama biraatiin immoo gara Bahar Daar qofa otoo hin ta'in Gondaris akkasuma aggaammii keessa jirti jedhamee jira. Kanaafi amma dafee waraanni kun garamitti akka deemu hin beekamu garuu yoo dafee qabachuu dhiisuu danda'u ta'us waraanichi waraana salphaa akka hin taanee fi waraanichi yeroo gabaabduu keessatti ta'ullee baatu amma tokko yeroo fudhatee olaantummaa Tigraayin xumuramuu danda'a warri jedhanii baay'atanii jiru. Sababni isaa maaliif akka ta'e isinitti himna oduu itti aanu gaafa kaasnu jechuudha. Gama biraatiin har'a UN'n Itoophiyaa jiru warra Tigraay himatee jira. Warra Tigraay kan inni himatee waanuma warri biltsiginnaa jedhee himatu san deebisee jedhee kana jechuun baay'inaan namni biltsiginnaa deeggaru namni tokko namni lama achi keessa hin jira jechuu argisiisa. Kana duraas gamtaan Afrikaa yeroo dhiyoodhuma kana Tigraay jechuun yookiin warri Tigraay abbuut jechuun shororkeessadha. Namni IS wajjiniin waliigalaatoo wajjiniin hojjedhaa jedhee akkamitti nama gorsaa. Mootummaan Itoophiyaa sadarkaa sanarra jira waan ta'eef mootummaa Itoophiyaa amma Tigraay warra loltoota Tigraay wajjiniin yookiin warra hidhattoota Tigraay wajjiniin waliigalaatoo waan kana waliigalaatoo mari'adha jechuun hin barbaachisu jedhee ture. Waanuma akkasii kana har'as namni UN keessaa ofiin jedhu tokko kan Twitter irratti barreesse konkolaataawwan achi deeman keessaa hedduun hin deebine jedhee jira. Kun egaa waan baay'ee gaaffii baay'ee uumee jira. Gaaffii baay'ee mormii baay'ee kaasee jira. Baay'inaan konkolaataan kun gara Tigraay gaafa deemu duraan dursee gara Tigraay gaafa deemu boba'aa maleedha kan inni deemu. Boba'aa malee waan deemuu fi boba'aa hin qabanii hedduun isaanii achi keessatti hafanii jiru jedhamee jira. Lammaffaa mootummaan Tigraay ibsa baasee jira. Kanaaf mootummaan Tigraay ibsa akka baasetti kun mootummaa Tigraay kan ilaallatu miti. Namni kamiyyuu kana adda baafachuu ni danda'a. Kana kontraata kan fudhatanii ind kan jedhudhani. Jalqabee hanga dhumaa achiis immoo dhumarraa hanga bakka beezii kaanii sanitti deebi'uu kan qabanii konkolaattotuma kana mataa isaaniitiin. Kanaafiyyuu shufeeronni kun kana beeku. Kanaafi shufeeronni kun himuu ni danda'u. Yoo nuti dirqisiisnee waan garaa goone yookiin akka mootummaan nu himatu kana dhugumaa yoo akka mootummaan nu himatu kanaanii yoo isaanitti fayyadamnee meeshaa waraanaa yookiin waan garaa ittiin feena ta'e mootummaan nu himachuu ni danda'a. Sanaan ala garuu oduun taane odeessuun sirrii miti. Nuti waan akkasiis hin goone waan akkasiis hin goonuu jedhanii jiru. Egaa kanaafi amma wanta jiru kana dhiisaa soba akkasii kana dhiisaa jechuudhaaf kan isaan kaasanii. Sanaan ala konkolaattonni karaa irratti kan isaan turanii fi sakatta'iinsa kumaatamatu jira. Shofeeronni kun lubbuu isaaniif sodaatu. Kanaaf
kan baay'een isaanii bakka kaanitti hin deebine jedhameera. Egaa dubbiin waraanaa kun dubbiin keessattuyyuu gargaarsa akka hin geenye gargaarsa akka ga'u kun rakkoo guddaa uumee jira, waldiddaa guddaa uumee jira, wal dura dhaabbannaa hedduu uumee jira. Kun egaa akkasumatti hammaatee deemuun isaa hin oolu. Gama biraatiin hitiitti loltuun 60,000 abaa'otti immoo loltuun 37,000 ergamuufi jedhamee jira. Egaa bilchiginnaan amma haala loltoota eebbisiisteerti. Loltoota eebbisiiste kanaani loltoota eebbisiiste kanaa gara garaatti sochoosaa jirti. Gara garaatti kan sochoosaa jirtu warra Tigraayitti 60,000 erguudhaaf jedhamee jira. Oromiyaatti immoo waboo akka lolanii jedhamee 37,000 erguudhaaf jedhamee jira. 13,000 immoo Beenishaangulitti erguudhaaf jedhamee jira. Kanaaf 8,000 naannoo Finfinneetti hafee masaraa mootummaa masaraa Finfinnee masaraa Abiyyi akka eeganiifi jedhamee jira. Egaa kanaanii ammatti karoora akkasii qabatanii jiru jedha warri odeessi achi nu ga'e. Kana jechuun ammallee waraana kana dhaabuu akka hin feenedha. Waraanni kun egaa injifattuu fi injifatamuudhaan kan inni xumuramu. Baay'inaan ammallee harka kennachaa jiranii garuu Ameerikaa sossobachuu eegalaa jiru. Kana dursee isinitti himna. Kanumaan oolmaa Oromiyaatti ceenaa. Oolmaa Oromiyaatiin masaraa Abiyyi eenyutu eegaa jira kan jedhu yookiin eenyutu to'ataa jira kan jedhu oduu tokko waan argannee fi naanee dhiyeessine waan kana. Wanti kuni egaa hagam akka biyyattiin suni harka diinatti kennatte yookiin harka alagaatti akka kennate kan nu argisiisudha. Duraan dursee masaraan kuni durii jalqabee kan warra moototaa ture. Mootonni suni gaafa durii yeroo teknooloojiin inni ijaara akkas hin guddatin kana warra biyya alaa qaxaraniiti kan isaan hojjisiisanii. Achiin booda garuu wanti haaraan ofumaa injiinaroota biyyattiitii fi warra ijaarsa biyyattiitiin kan inni geggeeffamu. Ijaarsa biyyattiitiin gaafa geggeeffamu akkasuma yeroo dheeraadhaaf amma masaraa biyyattii sanaa dargiinis yeroo jalqabaatitti baay'ee hin haaromsine gara dhumaatti mangistuun mana ofii achi keessatti ijaarrateedha. Malee kanuma dura achi keessa jiru keessa jiraachaa ture. Mallasis yeroo dheeraadhaaf achuma keessa jiraachaa ture. Booddarraa mana ofii nan ijaarradhe jedhe malee. Egaa yeroo sanitti waanuma sana tureeni Hayilamaariyaamii ofii isaatiif hiyyoomaa waan hin qabneef homaas waan inni jijjiire hin jiru. Booddarraa Abiyyi erga dhufeen booda Abiyyi jalqaba wanti inni godhe masaraa sana guutumaan guututti jijjiiruu ture. Masaraa kana guutumaan guututti jijjiiree masaraa haaraa ijaarrateedhani. Achi keessatti kan ofii kan jedhamu kan akka haaraatti ijaarrateedhani. Sanaan alas fuuldura sanii maalii tokkummaa addabaabaayii tokkummaa jedhee kan inni ijaaree jira. Kana hunda kan ijaare Yuunaayitid Arab Imireetidha jedhanii. Yuunaayitid Arab Imireetiin yeroo waan kana ijaartu injiinaroonni harki 60 ol Misiriidhaa dhufanii jedhame. Namni biyyattii sanii namni tokko keessa hin galle yaada isaas hin qabanii wanti isaan beekanis hin jiru. Hundi isaanii kan baasii hunda kan baasee waan kana haaromsiisee fi waan kana hojjete warra Yuunaayitid Arab Imireetii kanaadha. Kontiraatni isaanii kenname isaan bifa gargaarsatiin Abiyyi kan isaan hojjetanii. Egaa bifa gargaarsatiin jedhame. Bifa gargaarsatiin gaafa jedhamu bifti gargaarsaa jedhamu kun waan biraa miti. Bifa gargaarsaa jechuun kuni wanti tola kennamu yeroo hundumaayyuu wayi baatee dhufuun isaa hin oolu. Otoo hantuunni waan nyaatu sana yoo kiyyootti qaban sana ofii isaatii barbaadee otoo hin ta'in isa kiyyoo keessa galchuudhaaf jecha nyaata tolaa dhiyeessuuf. Nyaata tolaa dhiyeessaniifiti
erga tola dhiyeessaniifiin booda isa argatee gaafa dhaqu kiyyoo sana keessa galaa jechuudha. Kanaafi kiyyoo kanaafi kan isaanii tola sana hojjetan malee waan biraafi miti. Kanaafi Misiriin achi keessaa meeshaa ittiin waraaban, meeshaa hin argamne, meeshaa xoxonnoo sagalee isaa ta'uu viidiyoodhaan waraabee gara biyya alaatti erguu galchuu hin oolle jedhameeti kan inni shakkamaa jiru. Maaliif injiinaroonni kuni parsantiin 60 olii kan biyya United Arab Emirates kan Misrii ta'anii achi keessa kan jiranidha. Isaantu dhufee masaraa kan hojjete. Kanaaf to'annoon isaan jala jira jedhamee jira. Gama biraatiin United Arab Emirates Abiyyi duuban waraantee jirti jedhama. Abiyyi duuban kan ishee waraantee kana dura United Arab Emirates egaa Abiyyi wajjin walii ta'uudhaan Abiyyi isaan amansiisatee diroonii isaanii fayyadamanii diroonii isaanii keessattuu diroonii sophisticated ta'edha. Halkan kan rukutudha. Lammaffaa hin argamu, baay'ee saffisa qaba. Erga rukutee deemin booda argu guyyaayyuu yoo erganii guyyaa mataa isaatiin akka rukutu godhamee jedhamee jira. Kanaafi diroonii baay'ee adda ta'ee fi baay'ee guddate advanced ta'edha. Amma erga Ameerikaa wajjin walii galanii Ameerikaanii Itoophiyaa irraa dhaabadhu Abiyyi waan nuti jennu didee jira. Abiyyi waan nuti jennu waan didee fi ammaanachi dhaabadhaa jedhaniin booda United Arab Emirates inumaayyuu irraa garagartee faallaa garagartee jedhamee jira. Faallaa garagaruudhaan amma yeroo darbe faallaa garagaruu ishii wanti ifatti argisiisu biyyoonni yeroo sana Abiyyi deeggaran United Arab Emirates Ektiraanis Sumaalenis haga ammaa diina ta'anii gaafa hafanii United Arab Emirates biyya kamii dursitee gargaarsa Tigraay geessiteeti warra Tigraay wajjin mari'attee nuti walii gallee jirra. Ammaan achi dogoggoraan isin rukunne dhiifama nuu godhaa jedhanii dhiifama gaafatanii kanaafis waadaa galanii leenjisuudhaaf. Warra Tigraay leenjisuudhaaf fi leenjii isaanii kanaafis gargaarsa gochuudha waadaa galanii jiru. Inumaayyuu leenjichumaayyuu jalqabanii jiru jedhamee jira. Leenjiin kuni warra Tigraay qofa otoo hin ta'in WBOs dabalataa jedhamee jira. WBOs leenjisuu jedhamee jira. Egaa Tigraay keessumattuyyuu mana leenjii guddaa tokko akka bananidha. Sanaan alas WBOdhaa fi leenjii guddaa tokko iddoo leenjii guddaa tokko akka bananii fi WBOs akka leenjisuu barbaadan akka gargaaruu barbaadanii kan dubbatanii. Kun egaa walitti dhufeenya gaariidha. Maaliif biyyoonni kamiyyuu qaamni sochii kamiyyuu kan milkaa'uu danda'u biyyoota ollaa fi biyyoota fagoos haa ta'u biyya garagaraarraa gargaarsa fi michummaa yoo qabaatedha. Michuun qabsoo Oromoo baay'achuu qabu. Michuun qabsoo Oromoo fi gargaartonni qabsoo Oromoo baay'achuu qabu. Kanaafi yoo wanti kun dhugaa ta'e dhugaadha jedhanii nutti himanii warra sirriitti keessa beekun nutti hime. Yoo kun dhugaa ta'e jedhee wanti kun cimeetti deemuu qaba. Cimeetti adeemuu fi yoo akkasitti yoo gargaarsi garagaraa humna nuti diasporaan doolaarii 5-10 dhibbaan gargaarru otoo hin ta'in biyyoonni akkasii kun humna guddaa qabu, meeshaa waraanaa guddaa qabu. Yoo isaan akkasitti gumaachani kan bu'aan argamuu danda'u. Kanaaf immoo Ameerikaan eebbisteerti jedhama. Ameerikaan go ahead waan kana godhi jetteeni jirti jedhama. Kanatu jira. Gama biraatiin dubbiin Daani'el Kibret mallattoo jeenosaayidiiti jedhamee jira. Daani'el Kibret egaa akka dubbatetti amma warri Tigraay kuni seexana. Seexanni yeroo sana ammaan achi nama sodaachisnu yookiin nama yoo waa tokko goonu isa dhuma badiin dhumaa yookiin namni yaraan dhumaa namni yakkamaan dhumaa
namni tasuma karaa nagaatti deebi'uu hin dandeenye isa dhumaa warra wayyaanee kana jechuu qabna jedhee jira. Kanaafi akkasitti ijoollee keenyatti himuu qabnaa jedhee jira. Seexanni dura yoo waaqni walitti bu'ee achiin booda achii darbatamu carraan lammaffaa hin kennamnee fi carraan lammaffaa waan hin kennaminee fi si'oolitti darbatamee ibiddatti darbatamee akkasuma ammallee carraan lammaffaa kennamuufiin qabu warra Tigraay isaanii gubachuu qabu, isaan baduu qabu, isaan isa dhumaa yakkamaa isa dhumaa jedhame kaamuu qabaa jedhee jira. Kun egaa afaanii jeenosaayidiiti. Uummanni tokko yookiin immoo uummata tokko qaamni uummanni yookiin dhaabbanni bakka bu'aa jiru tokko yoo xinnaate warra isaanii kan ilaalchi isaanii dogoggora ta'uu danda'a. Ilaalchi isaanii dogoggora ta'ee uummata Tigraay biratti fudhatama argateennan uummanni Tigraay isaan deeggaruudhaaf mirga qaba. Isaan kabajuu fi qabna sana. Uummanni uummata sana kabajuu jechuudha. Warra sana kabajuu jechuun warra sana gaggeessan kabajuu jechuun uummaticha kabajuu jechuudha. Uummatichaaf kabaja dhabee akkas jechuun kuni jeenosaayiidii bahaa gaggeessaa jeenosaayiidii bahaa ta'u ammuma kana raawwadhaa jechuudha jedhanii itti dubbachaa kan jiranii. Kanaafi kuni balaaleffatamuu qabaa jedhamee jira. Gama biraatiin dirooniin Tarkii aggaammiin isaa hin eegganne jedhamee jira. Egaa kanas namuma keessa beekutu nutti himee akka namoonni kun jedhanitti dirooniin Tarkii kun keessattuu Bayraktaar jedhamu kun baay'ee cimaadha, baay'ee beekamaadha. Dirooniin kun kana dura Liibiyaattis yaalamee jira. Keessattuu iyyuu kan immoo jijjiiramni inni kan argisiise yeroo Azerbaaijaanii fi Armeeniyaan wal waraananii Azerbaaijaanii fi Armeeniyaan gaafa wal waraananii Armeeniyaa duuba kan jiru Tarkiidha, Raashaadha. Azerbaijaan duuba kan jiru Tarkiidha. Yeroo sanitti Ameerikaan callisee ilaalaa turte. Keessa Raashaan waan teessu gochuu barbaaduu fi yoo Raashaan fakkeenyaaf hin kaati ta'e yookiin Raashaan hin hojjetti yoo ta'e Raashaan maal qabdi kanarratti maal gumaachuu dandeessi jettee ilaalte. Kanaafi Armeeniyaan kana dura Raashaan gargaartee Armeeniyaan lafa Nagorno-Karabakh jedhamu sana warra Azerbaijaan irraa fudhattee lafa sana qabattee ture. Amma Azerbaijaan lafa kana deebisiisatteerti kanaan deeggaramtee. Kanaafi diroonichi baay'ee bu'aa qabeessaa jedhameetti amanamaa. Akkuma addunyaatti iyyuu sadarkaa arfaffaarra jira. Kan Ameerikaan oomishtu taane kan Ameerikaa gosa sadii tokko jira. Isaanitti taane arfaffaarra jedhamee jira. Kana otoo jiru koorsii tokko waan miidiyaa fi waraana irratti koorsii tokko fudhadheen jira. Isa keessatti waa'ee waraanaa yuunivarsiitii militarii leenjisuus waan tureef achitti mariin tokko siin jira. Funduratti waraanni akkamitti geggeeffamaa kan jedhamu kana gaafa kaasanii waraanni ammaanachi misaayilii achii dhukaasanii misaayilii achii dhukae sana rukutuudhaaf karaa irratti rukutanii hambisuudhaaf kan godhamu suni barrisaa hafee jira ammaanachi. Maaliif misaayilii sana of course yeroo baay'ee misaayiliin achi rukutame misaayiliin asii yoo dhuka'ee jiree misaayiliin jidduutti walitti dhufee walitti bu'ee akka qilleensa irratti hafu gochuun ni danda'ama. Inni duraan dursee milkaa'uus danda'a. Yeroo tokko immoo milkaa'uu dhiisuus danda'a. Lammaffaa yoo maachii caccabuus nama miidhuu danda'a jedhamee jira. Kanaafi amma maaltu teknooloojii kamitu develop ta'aa jira. Otoo hin dhukaa'in dura meeshicha kan dhukaasne dhukaane gochuu. Sana jechuun korraapti gochuu jechuudha. Korraaptidha. Otoo homaa hin hojjetin, otoo homaa hin godhin karaa kompiitaraa qofaanii iddoo tokko ta'anii yookiin Ameerikaa yookiin ofiisa tokko keessa ta'anii meeshaan waraanaa iddoo wayii jiru sun akka hin hojjenne gochuu kan jedhu sana isa kan develop gochaa turanii. Kanaan egaa Iraan irratti milkaa'anii jiru. Iraan baranas waggaa 3 moo 4 dura
bara 2014 natti fakkaate yeroo sanittis Iraanitti nuclearii siistamii Iraanii akkasitti rukutaniiru. Otoo achi hin deemin iddoo tokko ta'anii Israa'elii fi Ameerikaanii nucleariin sun akka gubatu yookiin akka miidhaan irra ga'u hin gubani actually amma tokko waan akkasii godhanii jiru. Kanaaf Sputnik jedhama natti fakkaate vaayirasiin isaan itti ergan suni isatu gubee. Amma kan Itoophiyaa kanas akkas gootee jedhama. Kan Itoophiyaa kuni kan Turkiin Itoophiyaa kennite kunii fi kan Iraan Itoophiyaadhaaf kennite kuni lamaanuu bu'aa qabeessa hin taane. Bu'aa qabeessa waan kan hin ta'iniif immoo Ameerikaan siistamicha corrupted waan gooteefi. Hamma feeteyyuu fudhadhu, hamma feeteyyuu diroonii fidi akka bu'aa hin qabnee fi akka waan nuti hin jenne hin fudhattan taanan araara kana hin fudhattan taanan isin miidhaa jedhanii itti agarsiisuudhaaf jecha siistamicha corrupted godhanii jedhameera. Kanarraa kan ka'e dirooniin kuni akka barbaadetti taargeetii barbaade yookiin aggaammii barbaade rukutaa hin jiru. Gaafinni uummata nagaa fixaa, gaafinni loltuu isaaniitiyyuu rukutaa, gaafin immoo waanuma hin taane rukutee lafa duwwaa fa'aa rukutee deebi'aa. Kanaafi waan tokko waan bu'aa qabu hin taane kanarraa kan ka'e Abiyyi duraanii harka afaan irra kaa'attu yeroo gabaabaa keessatti waan hundumaayyuu isinitti argisiisanii achiin booda akka sodaattan kana duubatti deebisee barbadeessee ture. Akka yeroo jalqabaa sana akka kan United Arab Emirates sana itti fakkaatee ture. Inni ta'uu hin dandeenye. Ammas shaakalarra jira. Irratti shaakallaa kan jedha suni dhugumaa jedhu irratti shaakallaan suni amma shaakalarra jiru. Diroonichumaayyuu shaakalarra waan jiruufi yoo loltuu isaarras bu'u dhiifama shaakalaa fi shaakalarra waan jiruufi shaakala keessa immoo dogoggorri numa jira jedheeti itti dubbachuu fi waan sana dubbateedha. Amma walumaa galatti egaa kanarraa kan ka'e amma diroonichis galee jijjiirama inni fide hin jiru jedhameera. Kanaaf amma Abiyyi Ameerikaa kadhachuu jalqabee jira. Ameerikaatti boo'uu jalqabee jira. Xalayaanis Ameerikaatti barreeffamaa jira. Kanaaf amma yeroon isaa yeroo Abiyyi yeroo maaloo jechuu jalqabeedha jechaati kan jirani. Kanaaf kuni akkasumatti taafuuf egaa jenna. Kanuma wajjiniin egaa oduun ittaanu oduun keenya ittaanu dhiifama wajjiniin oduun keenya ittaanu xalayaa xalayaan Abiyyi maal jedha? Xalayaan inni amma ergaa jiru kuni maal jedha kan jedhu xalayichi kuni nu ga'ee jira. Xalayichi kuni akka jedhamutti xalayichi kan ergamu egaa mallatteessaa jedhanii namatti kennanii xalayaa kana xalayichi uummata garagaraatti ergamaa jedhamee jira. Uummata garagaraatti White House'itti egaa uummata garagaraallee otoo hin ta'in uummata garagaraatti mallatteessee White House'itti ergaa kunuuti xalayaanii. Xalayichi akka jedhamutti xalayichi kan jedhu Itoophiyaan waggaa 3,000 olii maalii qabdi. Itoophiyaan biyya turteedha. Waggaa 3,000 dura biyya ijaaramteedha. Biyya koloniyaalizimii hin arginidha. Biyya maaliin ta'inidha. Biyya kunooti Ethiopia is an ancient and diverse country that is proud of black people. It is also one of the oldest nation. When Makasi Odessa, since the advent of the reformist federal government, the anti-Ethiopian group was pushed away from power and waan nama amansiisu tokkoon qabu. Amma White House'itti xalayaan akkasii akkamitti barse. Gana lafaa nuti anti-slavery turre, nuti ancient nationii turre. So what?
Ancient nationii Persia caala ancient nationiidha. Persia jechuun Iraan jechuudha. Iraan caala ancient nationiidha. Iraanii maali yoo biyya duriiti jedhame biyya durii ta'uudhanii miti Ameerikaan kan tilmaamtu. Kana jechuun gara tokkoon Ameerikaa arrabsuu jechuudha. Ameerikaa arrabsuudhanii Ameerikaa irraa gargaarsa argachuun hin danda'amu. Ameerikaan yoo barbaadde Ameerikaan waggaa 400 akkasiidha kan turteedha. Biyya erga taate iyyuu mataa isheetiin waggaa 300 hin guunne Ameerikaanii. So biyya waggaa 300 hin guutiniin ati daa'ima nuti baay'ee deemnee jirra maalii jennee jirra jechuun Ameerikaa arrabsu jechuudha. Akkatti Ameerikaatti barreessanii miti kun. Lammaffaa considering the atrocity inflicted by the group, the Ethiopian government labeled it as a terrorist organization among the government of Ethiopia, called for the unilateral ceasefire. Waan wal dhawwasitti haasa'u. Gara tokkooni terroristii goonee jirra. Gara tokkooni unilateral ceasefire gooneera. Eega terroristii jedhanii ceasefire hin barbaachisu. Erga ceasefire jedhani terroristiin hin barbaachisu. Maal nama akkamiitu kana barreessa? Nama akkamiitu nama yaada akkamii qabutu waan kana barreessa? Egaa walumaa galatti Itoophiyaan waggaa 3,000 qabdi. Yaada Amaarati kunis. Yaada Oromoon ani Itoophiyaan waggaa 3,000 qabdi kan jedhu hin jiru. Anshantiidhaan an jedhu Oromoonis hin jiru. Oromoon seenaa kana qooddataas miti. Akka Oromootti Oromoon waggaa 5,000 waggaa 6,000 ol tureera. Oromoon akka Oromoon. Akka Itoophiyaatti otoo hin ta'in akka Oromoon. Sumaaleenis kana keessaan qooddatu. Sumaaleen ilaallatu seenaan 3,000 isaanii. Affaariin ilaallatu. Kibban ilaallatu. Wanti kun kan ilaallatu Amaara qofaadha. So Amaaratu xalayaa kana barreeffate jechuudha. Kanaaf uummanni keenya kana hubachuudhaanii waan kana keessa akka hin gallee fi waan kana akka mallatteessine. Akka mallatteessine. Yoo mallatteessatin illee maqaan keessan akka irra hin ta'e. Kanaaf kana sirriitti hubadhaa. Sanaan ala nuti kan keenya mataa keenyan sirreessinee barreessinee White House-itti nu barbaachisa. Kanumaan gara oduu ittaanutti deemna yeroo hin qabnu Ameerikaanii dinniina kennitee jirti jedhamee jira. Ameerikaan egaa Abiyyi torban 2 keessatti 14 nights jedhame actually 14 nights keessatti guyyaa 14 keessatti jijjiirama fiduu qaba. Jijjiiramni fiduu qabu kuni gargaarsi gufuu malee uummata rakkatee ga'uu qaba. Lammaffaa Abiyyi itti as naqabii achi naqabii duddaa miilaa dhiisee amma araarri without any precondition. Hundumtuyyuu without preconditionidha. Garuu keessattuu Abiyyi irratti dhiibbaa guddaan jiraa jedhamee jira. Abiyyi gufuu kan ta'e waan kana hundaaf. Nageenyi biyya sanaa otoo hin ta'in waraanicha amma akka amma isiniin jechaa jiru kana waraanichi waraana regional waarii ta'ee jira. Waraana kana keessa Suudaaniin galteerti, waraana kana keessa Jibuutiin galteerti, waraana kana keessa Ektiraan galteerti, Sumaaliin galteerti, Arab Emireetiin galteerti, even amma Saudiin galaa jirti. Amma Saudiin karaa garaagaraatiin keessa galaa jirti jedhu. Kanaafiyyuu waraanni kun waraana regionaalii ta'eera. Waraana regionii waan ta'eef waraanni kun hin dhaabatu taanaan baha Afrikaa gaaga'ama guddaaf saaxilamuuf deemaa jira. Kanaafiyyuu waan kana maraatu namicha maraate kana achirraa kaasuun dirqama keenya jedhanii warri Ameerikaa dinniina itti kennanii jiru jedhamee jira. Egaa Abiyyi dinniina kana dhaga'ee achiin booda hin sirreessu ganaa waan waliin laallu garuu waan sirreessuun fakkaatu Abiyyi. Kanaafi waraanichi namni baay'een akka dubbachaa jirutti diroonichi somaa waan hin goonee fi amma keessattuyyuu warri Tigraay fa'aa sadarkaa amma jiru kanaanii warra Tigraayis haa ta'u Oromoo waboon warra dargaggoota kumaatamaan
dhaqaniitti makamaa jiran kana leenjisee leenjiidhaa ba'anii waraanichi kun akka gaariitti gaggeeffama taanani yeroo gabaabaa keessatti Abiyyi dhumuu hin ooluu jedhameera. Kanaaf immoo mallattoon Ameerikaan irraa garagaruun Ameerikaan dinniina kana kennuunii fi dinniina kana waan hin fudhanneef Abiyyi achiin booda namni uummanni biyyattii sanii uummanni miliyoona 110 balaa nama tokkootiin safar gochuun qabu balaa nama tokkootiin dogoggora nama tokkootiin uummanni kun hundi miidhamuu hin qabu jechuudhani direct tarkaanfii fudhachuu baatanii warra kaanii gargaarsa gahaa gargaarsa baay'ee gaarii barbaachisaa ta'ee kennuudhani achiin booda mootummaa Abiyyi dhabamsiisuudhaaf akka hojjechaa jiran lafa jala himamaa egaa kana of eeggannoo wajjin isinitti himna nutis waan nageenye malee waan mirkaneeffannee miti yookiin haalli ittiin mirkaneeffatanis rakkisaa waan ta'eefi gama biraatiin Sumaaliin waliigaltee dhabdee jirti. Abdullaahi Farmaajoo fi Roobalee nama jedhamu Abdullaahi Roobalee garaagarummaan jidduu babal'ateera. Har'aa Farmaajoon muummee ministeeraa aangoosaa restrict godheera yookiin immoo xinnoo ishee aangoosaa uguree jira yookiin limited godhee jira restrict godhee jira. Isa kan inni gochuu danda'eef immoo kaleessa inni nama kaasee waan muude fi nama kana dura Farmaajoodhaa fi nama harka mirgaa jedhamu tokko achi kan dhimma nageenya irratti isaa biyyattii sana kan hoogganu isa sana achi kaasee achiin booda nama ofii isaati waa gaafa muudu akka sana gochuu hin dandeenya maanachi akka sana gochuu hin dandeenya jedhee isa achi kaaseera. Kanaaf wal dhabdeen isaan jidduu jiru babal'achaatuma jira. Gama oduun keenya dhumaa qeessonni mana marii Ameerikaa deemanii jiru. Egaa qeessonni har'a mana marii Ameerikaa deemanii kana dura kaleessa namtichi fiilmiin hojjeta jiru Teediroos Tashoomee sunis akka deeme isinitti himnee jirra. Kanaan amma Ameerikaa qeessonni kana dura abaaranii hiriira irratti baasanii Ameerikaan homaan fiddu, Ameerikaan nun jaalattu, Ameerikaan juuntaa Finfinneetti deebisuu fi Ameerikaa harka kee Itoophiyaarraa kaasii, mataarra kaayii, miilarra qaqqabii jechaa turanii amma garuu sana hunda dhiisanii Ameerikaa lubbuutoo Ameerikaa lubbuu nutti deebisi. Harka kee miila kee harka kee nurra kaa'uu miti akka barbaaddetti yoo nu qaqqabde amma rakkoon hin jiru jechaa jiru. Kanaaf Ameerikaa shilachuun jalqabameera. Kanaan egaa mana mariitti har'a qeessota erganiiru. Qeessota kan isaan erganiif tokko Amaarri nu hin dhaga'amu. Yoo bakka bunu bu'anii nu dubbatu hin dhaga'amu. Warra keenya warri inni jedhuun kana isaantu nama dhugaati jedhanii waan yaadaniifis kan isaan ergatanii isaan dhaqanii egaa dubbisanii jiru. Isaan dhaquun garuu wanti inni jijjiiru tokkoyyuu hin jiru. Kallattiidhaan mana marii sana nama tokko dubbisanii isa dubbisan jechuun waan jijjiira inni Ameerikaan mana marii miseensa mana marii 500 fi wayii qabdi. Kanaafiyyuu 500 fi wayii sana keessaa kan warra kanaa dhufuu dhiisuun waanuma tokko jijjiirama inni fidu hin jiru. Kanaaf waan namootni maajoritiin immoo warra Dimokiraatii waan ta'anii fi Baayiden wajjin waan jiranii fi waan Baayiden waan hojiirra oolchanidha. Baayiden immoo akkuma isin jedhe dinniina kennate waan jiruu fi waan kana salphumatti jijjiiruun hin danda'amu. Hundumaafiyyuu isaan egaa hanga humna isaanii yaaluudha kan isaan yaalanii kan keenyas kana sirriitti hojjechuun ni danda'ama. Uummanni keenya keessattuyyuu warri leaders, religious leaders sanaan ala abbootiin nuti iddoo kana amantiin nu gargaara dhuguma
warri amantii geggeessan warri dhiyaa kun amantii waan asii granted waan fudhataniif geggeessitoota amantii isa wajjiniin abbootii gadaas qabaachuu qabna. Abbootiin gadaa nuuf liidarii keenya ta'uu qabu. Nuuf dubbachuu qabu. Abbaa gadaa ammaa kana otoo hin ta'in abbaa gadaa dhugaa qabaachuu qabna. Abbaa gadaa dhugaa of keessaa baasuu qabna. Kunoota abbaan gadaa keenya kan nu dubbatu jechuu qabna. Kanaafi waan akkasii kun nu barbaachisaa kanarratti Oromoo yaada. Egaa kanumaanii oduu keenya har'aa xumurraa